يا جوار خيني جوار محمد يا بولي زغي ند تفكاتين إن دوغو غوري ندوغو غور سيساني إيفام بكا جرتو إيفام نخي سياغو تو بولوما وصون اندوني تانا إيفام سينجتشون بربادا يجو هندي سيمو جلبا خي جلتي في فانا خي جلت ديبو تيسي نين أركي وانتي وشمون قبدو يلاتم خانان قبدو وانتي هندي سيمو ربي سجلت ديبس وطاعتي ربي أرمين سياتور سيسو أرمياتا نامن تيمو تيغدين ديبين يو دفتلمو وجيجير نام سما خياتي ولما غلطي يجوغي سيفو غلطي كزين أكنتي جينكيغو سيف غلالال كزين نمني بيتا هيتشتي وانا مايمو ودو ني جينكيغا جينكيسو ني بيتاني يا أروموتي جينكيسو نين جينكيسابير يعني جواري وجاري رون كابو جواري سنجالدو أنكن نجالدو أبي خانين جالدو سبارتي بداريناتي أماس أبي نجالدا بارتي خي خبرارينا نجالدا حتى في ورموج أرى نجيجة ترنياته أرى سامين سافي أجيشارتا يخنا أنقدو أتياتين بلاليفا والدي بعد كثير بقول له جدو يروح كثير بقول له تبغى كيج أكو malu ngomong apa kau diwat gising gitu ana mama sih kalau ada cise nama jawaban berat ya cufi kalau suara banget ini cali sanjen denu kayak alamat kata bersih wan dubban kesatti eggachaa bilu kakara jirti tahu tanda nama wal fichiri sudah dulu bagi kodam disiplin untuk buka kapan itu sebera reti balik yang gerak arah dia sih hari itu dia mudah mana kayaknya semina ka male cali cumeti bisa mereka bicara no kapsa aja cara rambar kapsa kamu nama godamu kamu modumma dogongorter tabiya ballesa irta ufil dajirta biya ballesa jirta kau gafran karatu enggak lumayan ibu dola dah kurjat That case, I don't know case about Ethiopia. Please understand how volatile the situation has become. How dangerous it has become. Things are not going the way of 4 years ago. The country is about to explode. We are heading to a nightmarish, heavy situation. Please, measure your words. Advocate for your community. Advocate for your nationality. Speak up, but do it in a manner that does not fuel the situation even worse. Look, we have a very scary situation. A situation where no one will win. My message to the diaspora is continue to advocate. But please advocate for peace, because that country needs peace. It needs just peace. We will regret as a society if we continue fueling the fire, if we continue advocating, preaching hatred.
it is going to be a situation where I hope we are not late. I hope we are not late. Because things are changing daily for the worse. Oromo maaltu mala Oromo fi saboota biyya saniitiifis malli tokko mana sanitti hima. Waan tokko hin soobin amma. Gara baay'een wal tuttuqaa jira. Warra afaan akka bakka warra afaan Oromootu dubbatu Oromootatu hangoorra jira gara tokkoon. Gara tokkoon amma Oromooni gara tokkoon hin ajjeefama. Gara tokkoon immoo maqaa isaatiin biyya ajjeefama. Namni biraa ajjeefama. Hinduuna saba biraatiin immoo hin jibbamna nuti duulama. San qofaa miti lolli immoo Oromiyaa qofa keessa hin jiru. Tigraay jira, Amaara jira, Beenishaangul jira, Gumuz jira, Kibba keessa jira, Somaalee malee. Somaaleen maaf nagaa qabdi beektu? Gubattee agarte. They learn from their terrible lesson, history. Uummanni Somaalee yeroo dheeraadhaaf naannoon Somaalee sun naannoo nagaa hin qabne ture. Hanga waggaa afran kanatti garuu naannoo santu nagaa argate. Maaliif gajaa qorannoo guddaa gaafata? Akka laalutti garuu they learned. Somaalee walii galatti deebi'ee fayyaa jira beektanii. Look at what is happening in Mogadishu. Deebi'anii of jaaraa jiran. Qalbitti deebi'aa jiran. Eliitiin isaanii hubate jechuudha. Ka Itoophiyaa biraa hoo machii haaraa keessa jira. Maraatu haaraa keessa jira. Namni akkamitti ka'ee kaaldamastas nu balleessinu malee akkamitti bada namni hin badu. Kanaafi qalbii odoo horatee namni gaarii yaada jedhuun qaba. Oromoon dhugaa akka Oromootti gaafii qabna. Akka Oromootti haga qabna. Miidhamneerra. Garuu ibiddi biyya san guutuutti qabatee wanni amma mootummaan jennu kaabatti lolli Tigraay akka dhaabatu akka eegalles qabsoofne akka dhaabatus qabsoofne amma immoo hoggaa sochii tokko tokko godhan jajjabeessaa jira. Garuu maal jenne mana Itoophiyaa jedhamu kana kallattii maraan ibiddi itti qabatee jira. Gara tokko dhaamsinee kan biraa dhiifnan hin ta'u garuma hundaa dhaamsaa jenna. Akka Oromootti illee this applies to us. Ibiddi Oromiyaa qofarraa miti kan dhaabatuu qabu. Biyya guutuurraa dhaabatuu qaba. Maaliif Oromiyaa irraa keessattuu Oromiyaa irraa dhaabatuun qofti gahaa miti. Naannolee kana hundaan saboota kana hundaan gaafilee kan argaa jirtan saba hedduun nu keessa jira ollaa keenya jira. Kanaaf lolli dhaabachuun biyya nagaa deebi'uun Oromiyaa qofa osoo hin ta'in hundaan. Kan caalaa miidhamee jira biyya san beektanii. Amma biyya sanii namni jenosaayidii ethnic cleansing jedha. Dhuguma saboota dhabamsiifamuuf qarqara irra gahee jira biyya san. So bal'inni alaallu waan kana. Nurraa isa biddaa dhaamu biyya hundarraa dhaamu. Hojii dippiloomaasii itti jirra. Carraagaa jirra. Garuu laaftuu miti. Awurooppaattis asittis waa hedduu yaalaa jirra. Profeesar illee gaafa as ture waa hedduu hojjete. Bakkalanis hojjetaa jira. Waliinis hojjechaa jirra. Biyya keessatti illee dippiloomaasii jira hunda. Sheef gochuu baay'ee yaalaa jirra. Credibility immoo qabna. Paartii lola moromne qubaan lakkaaman keessa adda dureen waan jirruuf mooraal awutoriitii qabna nu. Haala biyya saniitti irratti ejjennoo cimaa fudhachuudhaaf. Kanarratti hojjechaa jirra. Waa hunda keessa hin deemnu. Gara Oromoo Falastiin moo Itoophiyaa